Oduu gammachiisaa yeroo darbe godina Jimmaa aanaa Saxxaammaatti kan argamtu waldaa Makaana Yesuus Gaattiraa gumuudhaan namoonni shakkaman namoonni 22 to'annoo seeraa jala oolaniiru. Egaa akkuma beekamu waldaan Gaattiraa waldaan Makaana Yesuusii godina Jimmaa aanaa Saxxaammaatti argamtu yeroo darbe balaa guddaan irra ga'uun ishee ni beekama. Innis immoo namoonni amantaa musliimaa hordofan itti yaa'uudhaan waldaa sana gubuunii fi akkasumallee namootarra miidhaa garaagaraa geessisuu isaanii ni beekama. Egaa kanuma hordofuudhaan miidiyaa garaagaraa irratti illee akka namoonni birmataniif akkasuma qaamni mootummaa akka birmatuuf iyyannoo isaanii sheerii isinii gochuun keenya ni yaadatama. Karaa miidiyaa garaagaraas uummati amantaa kiristaanaa hordofuu mufii isaa agarsiisee jiraachuusaa arginee jirra. Egaa amma wanta namatti tolu mootummaan gama isaatiin namoota dhimma kana yookaan immoo dhimma gubamuu waldaa kanaatiin wal qabatee namoonni shakkaman namoonni 22 to'annoo seeraa jala guyyaa har'aa oolaniiru. Kun wanta jajjabeeffamuu fi wanta itti fufuu qabudha. Sababiin isaa godina Jimmaa aanaalee garaagaraatti wantoonni akkasii irra deddeebiidhaan aanaa garaagaraatti hamma har'aatti illee raawwachaa kan jiran ta'uusaa beekamaadha. Guyyaa kaleessaas waldaa tokko irratti balaa cimaan akkuma kana geessifamee tajaajilaa isaanii fi amantoota isaanii irra miidhaan qaqqabuusaa isiniif eerree turre. Egaa mootummaan gama isaatiin aanaa godina Jimmaa keessatti argamu warroota amantaa kiristaanaa jeeqanii fi warroota hordoftoota amantaa kiristaanaa irra miidhaa geessisan kana to'annoo seeraa jala oolchuun akka itti fufu gamanumaan dhaammanna. Karaa kan biraa immoo qaamoleen seera eegsisan qaamoleen biyya sana geggeessan hojii barsiisaa ta'e kana akka fudhatan aanaalee garaagaraatti illee gamanumaan dhaamsa keenya dabarsina. Ammaaf immoo namoota warra aanaa Saxxaammaa magaalaa Gaattiraatti waldaa Makaana Yesuus Gaattiraa gubuudhaan to'ataman kanaaf guddaa galatoomaa ittiin jennaa. Ammallee wanti kun akka itti fufu gamanumaan dhaamsa keenya dabarsinaa. Nagaan keenya kabajaa isiniif haa ta'u. Guddaa galatoomaa.